bara 2019 teessoo leenjisummaa Arsenaal kan qabatee Mikel Arteetaan haaromsa uumeen garee cimaa morkataa waancaa ta'ee ijaare. Haaromsaa fi cimina sirraa ittisa Arsenaal keessaa tokko kan ta'e Gabriel Magalhaes hanga bara 2029 mireet turuudhaaf waliigaltee isaa waggaa lamaan dheeresse. Yeroo paawundii miiliyoona 27 liilirraa Arsenaaliif kan mallatteesse Magalhaes waggoota darban qindoomina sirraa ittisaa irratti William Saliba waliin uumeen leellifama. Min Brazil ganna 27 Gabriel dos Santos Magalhaes Taphoota 210 Arsenaaliif taphateen gooliiwwan 20 galche. Magalhaes eega waliigaltee isaa dheeresseen booda yaada kenniin waggoota 5 dura dargaggeessa ta'een garee kanatti dabalamee sanaan booda waan hedduu baradheeraa ani fi maatiin koo kilaba kana baay'ee jaalanna. Arsenaal waliin waancaa akka fudhu wannan abdadheefanaas turuu murteesse jedhe. Dabaluunis waliigaltee kana dheeressuu koof booneeraa deeggartoota fi istaadiyeemii kanas baay'een jaaladhaa miseensota garicha waliin taanee fuulduree Arsenaal miidhagsina jedhe. Teeing up here for Jorginho. William Saliba fi Miles Lewis Skellinis waliigaltee Arsenaal waliin qaban dheeressuuf yoo waliigalan waliigalteen isaa kan xumurame Jorginhoon kilaba Brazil Flamingoof mallatteesse. Arsenaal Jorginho bara 2023 paawundii miiliyoona 12 Chelsea irraa mallatteessifachuun taphataa yeroo rakkoo taasifatus waliigalteen isaa xumurame garuu dheeressuu hin barbaanne. Hanga bara 2028 Flamingoof taphachuuf kan waliigaltee mallatteesse Jorginhoon waggoota 3 darban taphoota 79 Arsenaaliif taphateen gooliiwwan lama galchuun gargar bahe. It's Rice. What a goal! Declan Rice with an absolute rocket with a free kick. Arsenal lead 1-0. Declan Rice gahumsa bara dorgommii kana mul'iseen taphataa cimaa Arsenaal ta'uun yoo filatamu Bukayo Saakaan sadarkaa lammaffaan David Raayaan sadarkaa sadaffaan xumuranii. Jijjiirraa ganna kanaatiin taphattoota sarara fuulduraa hedduu waliin maqaan isaa kaatiin kan jiru Arsenaal Benjamin Sheshko mallatteessifachuuf sochii eegale cimsate. Arsenaal fi Sheshkoon dursanii waliigaluun isaanii yoo eeramu kaleessarraa eegaluun Arsenaal fi RB Leipzig jijjiirraa taphatichaa irratti haasa'arra jiru. Mindaan torbanitti Victor Goigresh gaafatee baay'achuu isaan guutumaan guututti xiyyeeffannoo isaa Sheshko kan taasifate Arsenaal torbee dhufu jijjiirraa taphatichaa xumuruu ifoomsaaf eegama. RB Leipzig Euro miiliyoona 80 hanga dhibbaa Benjamin Sheshko irraa barbaada. Lammeen Slovaaniyaa kun saffisaa fi jabina qabuun yoo leellifamu bara dorgommii darbee taphoota 45 Leipzigiif taphateen gooliiwwan 21 galche. On his right foot has a really good go. Sheshko rounds off the half. Tottenham leensaa waggaa 41 booda waancaan walitti isaan araarse. Angepostcoglun hojii leenjisummaa irraa kaaseera. Deeggartoota waggaa dheeraadhaaf waancawwan dheebuu baasee hojii raayyoon kaafame singaabbuu jedhu Angepostcoglun Shfaroo Jambo. Huge breaking news to bring you that Angepostcoglun is going to be sacked by Tottenham Hotspur as their head coach. So delivering Alkansana ishee Spain Bilbaotti dabarsinem kutannoo fi murannoo waggoota lamaan darbanii waliin dhandhamne baay'een hin danda'amu kan jedhan qabatamaan akka dandeenyu mirkaneessine raajii isaan maamees yoomiyyuun dagadhu. Tottenham yoomiyyuu onnee irraa hin jaaladhaam deeggartoota kanaaf waan malu argamsiisee hojii koorraa kaafamus hin gaabbu jedhee leenjisaan lammii Awustiraaliyaa Angepostcoglun jecha deeggartoota kilabichaa garaa nyaatuun erga kilabichaan adda ba'uun isaa beekame booda dhaamsa xumuraan ani kilaba tokko leenjisee waggaa lammaffaa kootti waancaa wayii osoo hin fudhatin hafeen beeku. Tottenham waliinis waggaa lammaffaatti kana inuma milkaneeffadha jechuun akkuma jecha isaanii addunyaaf kan dhugoomsan Angepostcoglun waggaa lammaffaa isaatti Tottenham hojiirraa ari'ee lammiin Awustiraaliyaadha. Angepostcoglun waxabajjii bara 2023 guyyaa akka kaleessaa kana tureem leenjisaa Tottenham ta'uun kan qacaraman bara jalqabaa isaaniin Tottenham jalqabbii gaariin akka liigicha eegalu kan godhe Angepostcoglun taphoota jalqabaa 9 osoo hin mo'amin imaluun abdii deeggartoota kilabichaa ture. Bara darbe Tottenham sadarkaa 5ffaan xumuree hirmaannaa liiga Awurooppaa akka argatu godheera. Erga bara 2008 waancaa liigii Ingilaandii injifatee hongee waancaan kan rukutame Tottenham nama waan jedhan raawwatan kana Angepostcogluudhaan waggaa 17 booda waancaa waan jedhamuun walitti araarame. Waggoota 41
tokkoon booda ammoo dorgommii Awurooppaan ija waancaa arge. Kilaba deeman hunda waliin waggaa lammaffaa isaatti waa fudhatanii xumuruu kan aadeeffatan Angepostecoglun injifannoo barii garuu guyyoota 12 qofa teessoo hooggansa Tottenham irra taa'an. Hojii geggeessan Tottenham Daniel Levin leenjistoota waliin buluu dadhabeera. Waggoota 13 darbanitti yoo xiqqaate leenjistoota dhaabbiif yeroo ta'an 10 ol hojiirraa ari'eera. Jose Mourinho, Mauricio Pochettino, Antonio Conte, Nuno Espirito Santo, Tim Giroud maaltu teessoo Tottenham kana irra hin taa'in jettu. Garuu teessoo isaa kabajaa kan itti hore biyya odola gidduu kan dhufe Angepostecogludha. Akka yaada Daniel Levitti Tottenham bara dorgommii kana seenaa kilabichaan ergaa bara 1976-77 booda riikoordii gadi aanaa galmeesse obsuuf nuuf hin kennu jedha. Tottenham bara kana Premier League'dhaan taphoota 22 mo'amee sadarkaa 17ffaadhaan xumure. Garuu liigii Awurooppaa injifatee Champions League Awurooppaa irratti hirmaata. Kanaammoo Angepostecoglun jalatti mirkaneeffate. Taphoota 100 kilabicha leenjisuudhaan 47 injifachuun 15 qixa bahuudhaan 39 kan mo'ame Angepostecoglun hammeentan injifannoo isaanii harka 46.5 qofa ture. Kunis seenaa kilabichaan sadarkaa 7ffaarra jira. Xiinxaltoonni fi leenjistoonni duraanii Tottenham ammoo yaada lama kaasu. Tottenham leenjisaa akka jecha isaa bulu kana yeroo kennuufi qabaa jedhu. Sababni jedhu bara dorgommii darbe kilaboota liigichaa keessaa kan akka Tottenham miidhamaan taphattoota murteessoo dhaben jiru. Yoo xiqqaate taphattoonni murteessoon 10 Angepostecoglun jalaa miidhamaniiru. Kun akka karoorri leenjisichaa karaatti hafu sababaa jedhu. Dabalataan Angepostecoglun taphattoota inni barbaadu akka mallatteessaniif gaafate hin arganne jedhama. Manguddoon ganna 59 kun taphattoota akka Tottenham mallatteessifatu gaafate keessaa Daniel Levin harkatti dide keessaa shaampiyooniin Awurooppaa Desiree Doué isa tokko ture. Angepostecoglun warri qeeqan ammoo seenaa fokkisaa kilabichaa galmeessee waancaa injifatu hojiirraa ka'uun sirriidha jedhu. Namoonni kunneen akkas jedhuun qeequmu. Angepostecoglun tooftaa taphaa jalqabaa inni ittiin eegalee Angeebol kan jedhu qeequmu. Sababa kufaatii Tottenham keessaa qabni tooftaa leenjisichi itti cichee jechuudhaan qeequmu. Taphataan duraanii Newcastle Alan Shearer ammoo kubbaan miilaa hojii akkam nama aarsu jechuun milkii booda ari'amuu Angepostecoglun kanatti gadduu ibse. Daniel Levin nama akkamiiti? Kun waan ajaa'ibaati. Kubbaa miilaa ammayyaa jechuuf akkasumatti kan jedhe ammoo Chris Sutton ture. Amma Angepostecoglun balbala Tottenham bayeera. Eenyitu balbala leenjistootaaf obsa hin qabne? Teessoo isaa akka volkaanoo ibidda roobsuu gubu kana irra taa'a. Daniel Levin deebii qaba ta'a. This club deserves it. Daniel Levin, Marco Silva fi akkasuma immoo Thomas Frank kan Brentford fi Fulham leessaa kilabichaa godhanii qacaruudhaaf sochii irratti jiraachuun isaanii gabaafamaati kan ture. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sa'aatii kennatu xumura.